Gubbaa Oromoon keessa gandee taphatu. Bishaan kana maaltu akkana godha jennaan waan keessa isaa jiru jedhanii. Namoonni baay'een alaabaa sobaa uffatanii gubbaa irratti ammoo Oromoon tokko dhaadannoo jedhu barreeffatanii miidiyaa fi lafarratti yoo sobaa ololan ni argina. Garuu keessa isaaniitti summii gandummaatiin cuuphamanii olaantummaa gandoo fi keessaa dhalatanii san qofa goobsuu barbaadu. Gubbaa Oromoon keessa gandee taphatu. Yoo akka jettan san Oromoon tokko ta'e gaafa Oromoon Arsii jajamu Oromoon hunduu isuma keessaan jajamaa jira waan ta'eef maaf akkana isin guggubaree laata? Amma waan walirratti baraa jirru fakkaata. Hayyuun gaafa waa dubbatu sababa ofii qaba. Arsiin handhuura Oromiyaati kan jedheefis hayyuun kun sababa guddaa qaba. Iyyin Arsiin handhuura Oromiyaati. Oromiyaan har'aatuun akka kana fakkaatuuf sababa ta'ee mataa Oromoo faca'e kan odaa roobaa jalatti walitti qabe Arsiidha. Kan Minilikii hambisa gadduuf san farda jalatti ajjeese niitii isaa sirraa booji'e gonfoo fafaa itti tiree luka qullaa ri'ee seenaa Itoophiyaa dhiisiitiin Afrikaa guutuu keessa hin jirre san raawwate santu Oromoo Arsiiti. Kan Oromoo obboleewwan isaa kan diinni qe'ee isaanii irraa buqqiseef tumsee ofitti qabee sa'aa fi lafa kenneefi gadi dhaabe santu Arsiidha. Naftanyaa hambi waan du'uun seene san akka inni du'uu danda'u ajjeese kan biyyatti agarsiise santu Arsiidha. Arsii jechuun kan Oromoo hundaaf lolee fi kan Oromoo hundaaf tole sanii. Arsii jechuun kan cichee lolee mormoo fi kennee aadaa afaan seenaa fi duudhaa Oromoo tursiisee ol kaa'isanii. Arsii jechuun kan maqaa Oromoo fi Oromiyaa ol qabuuf jedhee harkaa fi harma itti dhabisanii. Hayyuun kun Dr. Gammachuu Magarsaa Ruudaa jedhamu. Hayyuu antiroopooloojii guddaadha. Odaa beekumsaa guddaa Oromoon yeroo ammaa lubbuun lafa kanarraa qabudha. Hayyuu guddaa qorqalbii fi falaasama Oromoo fi Oromiyaa yaadaan odoo hin taane qaamaan beekudha. Sanyiin warra isaanii gadaa Oromoo Maccaa keessatti warra bokkuuti. Bokkuun akaakayyuu isaanii obbo Ruudaa Kuraa yookiin Dr. Gammachuu Magarsaa Ruudaa Kuraa yeroo ammaa kana harka Dr. Gammachuu Magarsaa jirti. Ilma hayyuun guddiseedha. Dr. Gammachuunis kanumaaf dhugaa jaalata. Dhugaaf laalata. Beekaa guddaa sadarkaa beekumsa isaa Oromoon hin hubannedha. Oromoo Maccaa magaalaa Dambidollootti bara 1953 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalatanii. Akkuma ijoollee Oromoo qeellan Maccaa warra kaaniitti ijoollummaa isaaniitti baadiyaa keessa buburraaqaa taphata jabbilee tiksa warraaf ergamaatuma guddatanii. Dhalatanii waggaa 9tti Dambidoolloodhaa bahanii Gimbiitti galanii. Achittis guddatanii ammayyuu waggaa 72. Dr. Gammachuun deeggarsa warra mishiinarootaatiin barnoota isaanii jalqabanii. Baratanii geessanii duula baruu fi barsiisuun dargaggoota Oromoo bara sanaatti dabalamanii. Kana qofaan osoo hin dhaabbanne qabsoon saba Oromoo akka finiinee gabroonfattoota kuffisuufis hiriyoota isaanii waliin ta'anii carraaqqii baay'ee godhaa turanii. Qabsoo qabsaa'ota Oromoo Arsii Dhoombir keessatti sirmaatanii qooda guddaa keessaa qabu. Gaafa Jeneraal Waaqoo Guutuufaa qabsoo Dhoombir dhaabuun magaalaa Nageellee Booranaa keessatti Jeneraal Jaagamaa Keelloo fa'aa waliin walii galtee waraana dhaabuu godhaa turanis Dr. Gammachuu Magarsaa qaamaan bira turanii. Dr. Gammachuun gaafas bira jiraachuu qofa osoo hin taane ogeessa kaameraa ta'e suuraa isaan kaasaa ture. Waaqoo Guutuu, Aliyyii Cirrii, Waaqoo Luugoo, Haajii Adam Saaddoo fi gootota Oromoo Arsii baay'ee waliin Dr. Gammachuun qaamumaan wal beeka. Har'ammoo Dr. Gammachuun hambaa isaaniiti. Bulchiinsa sirna dargii keessa bara 1968 akka lakkoofsa Habashaatti sababa hojii Oromoo fi Oromummaa ol qabuu danda'u hojjetaniif sirni dargii murtii du'aa itti murteessee ture. Murtii du'aa san jalaa miliquun miilaan guyyaa 21 deemanii Finfinneetti baqatanii. Isa boodas Oromiyaa guutuu keessa naanna'uudhaan hojiiwwan baay'ee hojjetaa turanii. Booda keessa immoo mootummaa sirna dargii dhiyeessuudhaan gara Keeniyaatti badanii. Biyya Keeniyaattis digrii jalqabaa isaanii hojjetanii itti aansuun gara biyya Afrikaa kaabaa Misir deemuun waggaa 2 achittis hojjetanii. Itti fufuunis gara biyya Ingilizii deemanii waggaa 8 achittis hojjetaa fi barataa turanii. Digrii sadaffaa yookiin PhD isaanii waraqaa qorannoo aadaa afaanii fi seenaa Oromoo irratti hojjetaniin biyyuma Ingilizii
University of London irraa fudhatanii. Isa boodas gara biyyaa deebi'uun University Finfinneetti barsiisaa ta'anii waggaa hedduuf tajaajilaa turanii. Hojii baruu fi barsiisuu cinaattis qorannoo fi qo'annoo garaagaraa seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo irratti yeroo dheeraadhaaf taasisanii waraqaa qorannoo isaanii hedduus fuula barruulee addunyaatiif gumaachanii jiru. Isa cinaattis kitaaba falaasamaa fi qorqalbii Oromoo bu'uura godhachuun barreessanii. Gadaan Arsiin, Arsiin ka dhugaan kan uumaatiin arsoomni qorsoomaa.